انت اللي أرى مال فكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرى واني لالوك أمنو جارسي حالي بوليتيكا خا خيسي جرو جارسة دولتشاني بيتني سو مكان دويني نموني بيخا حال هما خيسي جرا حال لسا حال هدو نما ياديسو خيسي جرا بيا خيسا ديگر سدبيت جرا بيوتا عربا خيسا itti amanummaa ifa amanummaadhaan darajaa sadarkaa duraan qabu san dhabee jira. Maaliif jennaan isiniin baraaraa maallaqa kennaa jechaa ture ifuu baraaruu dadhabee jechuudha. Qabxiin duraa tana. Qabxiin lamadaa maali? Waraqaa barbaadu jira xalayaa gartee ittiin fuula isaa tolfatee achi bahu mikaabbii takka fuulaan tolfatee achi bahu barbaadu jira. Kanaafuu waraqaan sun harkan jirtu har'a. Inni wanni barbaadu amma waahee qarqara hormuzii fi waan biraallee dhiisee nagaya kana buusuu barbaadaa jira akka hamatti. Laakiin nagayni kanatti hin argamu. Qabxiin inni lafaa ka'eef mootummaa Iiraan jijjiiruudha. Ayatullaan du'ee mujtabaan bakka bu'eef mootummaan ni jijjiiramti. Hin jijjiiramtu. Inuu nama irra hamaa humna haaraya dargaggeessaa qeeroo jajjabduutu ol bahe. Kuni hokkee qoree hokkee seente yookaan lafee hokkee seente taja'an san isaanitti tahee jira jechuudha warra lixaa guututti. Nidaamni amma ol bahe akthar tashaddudan jedhan. Yaani bulchiinsa akkaan cimaa seera akkaan jabaatu ol bahe. Kana booda maaltu jira wanni biraawo? Ummanni Yahudotaa kan inni kunuunsu baatii sadi baatii afur warra lafa jala jiru jira akka hantuutaatti katakkaa ol hin bahin. Kuni maal isaa kenna maal isa godha dhiibbaa akkaan itti baay'isa. Libaanos keessaa akka isaan dafanii bahan ajajee jira. Isaan akka jedhaniin Libaanos keessaa yoo baane akkamitti if eeguu dandeenya jarri daangaa irratti as siqu nu darbata. Firraachi fageessinee taa'uu turre jiraa jedhanii yoo darbates waraanuma haa darbatu malee. Dadhabanii jiran haalli jiru hedduu hammaati. Amma maal irratti as deebi'an? Araboota maallaqa kana dafaa ballama seenaa waan Iiraanii kafaltan kana cufa dafaa nurraa kafalaa. Wanni kennamu kaduraa wanni irra walii galan doolaara Ameerikaa biliyoon 300. Biliyoon 300 kun dafee seenee gumaa namootaatii fi manneen caccaban yuunivarsiitii manneen barnootaa kana akka dafee haayiskuulii fi manneen barnootaa kun kanaan akka jaaratan qaama waajjira misoomaa adda addaa ka barbadaa'ee akka dafanii deeffatan maallaqa kana isinii kafala jeen arabootaan. Haadir sayyidii janiin eegasii nuufis isinii kafalaa jeen kaan biiteenya ta barbadooyte cufa siidha isintu haara yoomsee deebisee dhaabaa. Kasaaraa tana guutuu isinii baataa jechuudha guutumatti arabarra deebise. Lola hundaa'uu jechuudha. Waan gara Israa'eliin badellee magaalaan Israa'el arraan tana Hayfaan baddee jirti. Madiinatu Ashbaah magaalaa nama baareessitu taatee jirti. Aljaliil Alaclaa bakkee adda addaatun ta arkan tun guutuun isii hanga Tallaaviif ga'utti magaalaa nama rifachiiftu taatee jirti. Kun hundi maal agarsiisa? Khufaatii jaraati duribat calayhim adhillatu aynamaa thuqifu illaa bixablin min Allah wa xablin min annaasi jee rabbi. Xiqqeenyi isinirratti kaayame jee rabbiin. Haada rabbii kagaafa gartee nabiyyummaa harkaa qabanii san. Haada ilma namaa haada Awurooppaadhaa citee jira. Haada Ameerikaa qofatu hafeef. Gaafa haanni kun cite wal dhabbiin amma deemtutuun fagaatte mootummaan isaanii hujiidhaan kufuullee baattu maqaan isaanii kufee jira. Isoo mataan hin du'in maqaan du'anii jiranii jechuudha. Kuni maal nu garsiisa? Kufaatii guddoo ummanni kun kufee nu garsiisa. Kanaafuu fuulduraaf maal arku teenya? Ummanni kun kufee lafa dha'ee dhabamee Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mootummaa Falastiin dhaabee Masjidul Aqsaa deebisa. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يظل دولتهم وأن ينكس رايتهم وأن يسلط عليهم المسلمين أينما كانوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.